Deelii koomboo har'aa qofaadhaanii Profit Peeraarii 20,000 hojjedhe. Oh my God. Nagaan kiyya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo maatii chaanaalii koo baga deebitanii gara YouTube chaanaalii kiyyaa nagaan nuuf tasliin jechaa har'a immoo deelii koomboo 28-29 kam akka ta'e isiniif himaa jechuudha. Egaa namoonni subscribe hin goone subscribe godhaa. Viidiyoo kana ilaalaa kan jirtu immoo laayikii tuquudhaan nu jajjabeessaa. Yaadaaf gaaffii qeeqa qabdan hundumaa koomentii irratti nu barreessaa. Egaa gama deelii koomboo guyyaa har'aattiin sin dabarsaa na faana tura. Amister koompaatii ergii galee booda karaa lama deelii koomboo argachuu dandeenya. Maayin kan jedhuu fi irra keessaan deelii koomboo kan jedhu tuqnee argachuu dandeenya jechuudha. Walumaa gala PR and team kan jedhu keessa koomboon har'aa hin jiru. Maarkeetii keessas hin jiru jechuudha. Har'a akkuma kaleessa leegaalii fi ispeeshaalii keessatti argannaa jechuudha. Leegaalii keessa laayisens Itoophiyaa kan jedhu alaabaa Itoophiyaa kana kan qabu tuqnee tokko fudhachuu ni dandeenya. Lammanuu hafan immoo ispeeshaalii jalaa argannaa jechuudha. Ispeeshaalii jalaa akkuma galleeni pre-market launch kan jedhu kana tuqna. Lama argannee jirra jechuudha. Inni sadaffaa fi deelii koomboo keenya guyyaa har'aa NFT collection launch kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Isa ergi tuqnee booda koinii miiliyoona 5 nuu kenna jechuudha. Deeliin koomboo har'aa Profit Peeraarii gurguddaa qaba. Itti fayyadamaa. Egaa amma xumura qophii kootiitti waan na faana turtaniif galatooma. Viidiyoo taanuun amma wal arginutti nagaan naaf tura.